Konferansiin sosochii ijaarsa raayyaa dubartoota dhimma dubartoota diinagdeen utubuu jedhu irratti mariin bal'aan godina Harargee Ba'aa Naffadisitti dubartoota Araddaa baadiyyaa fi magaalota lamaan hirmaachiseen gaggeeffameera. Maarreen akkuma jedhame jiruuf jireenya dhala namaa fi dagaagina milkaa'ina badhaadhinaa sadarkaa biyyoolessaa galma yaadame biraan ga'uuf qusachuun murteessaadha. Haaluma kanaan sadarkaa biyyaattis dorgomaa ta'anii argamuuf dhaabbilee ofii cimsuu fi qarshii ofii dhaabbilee boru irraa tajaajilaman akkasuma dhiyeenyatti irraa fayyadamuu danda'an kan akka sabaa fi waloon nu tajaajiluu danda'u baankii siiqeetti akka qusatan marii kanarratti hubannoo bal'aan ta'e kennameera. Sadarkaa dhuunfaatti of jijjiiruuf qusannaa wabiidha. Jijjiiramni dhuunfaa jijjiirama biyyaati. Kanaaf haala qabatamaa jiru kana keessatti rakkoo hiyyummaa fi waadabaa maqsuun badhaadhina maatii yaadame galmaan ga'uuf aadaa qusannaa keenyaa fooyyessuu qabna jechuun maricha irratti argamuun haasaa kan taasisan itti aanaa bulchaa bulchiinsa Naffadis kabajamoo obbo Abduu Sabuur Mahammadi. Kanaaf nutis sadarkaa keenyatti aadaa jireenya keenya yoo jijjiirin, aadaa nyaataa keenya yoo jijjiirin, aadaa qusannaa keenya yoo jijjiirin, waan guyyaa lamatti fayyadamnu guyyaa tokko waan ji'a fayyadamnu gara ji'a lamaatti jijjiiraa. Dur yoo harka kana jenne har'a giddugala godhaa rakkoo keessa galuu dandeenya. Ilmaan keenya kanaaf har'a bahuu danda'anii kadura miidhamu diinagdee irraayis nageenya irraayis dubartiidha. Hunda dura dhiirtiif deemteetis ni nyaatti gara akkasumas kanaaf aadaa qusannaa jijjiiruun yoo aadaa qusannaa jijjiiru yoo wal qarshii 10 dalaine shanachi kaayan boruuf nu fayyada yoo nu dhukkubsan ilmaan keenya dhukkubsate abbaan manaa dhukkubsate gaafa rakkannee fi wabii nuu taati. Dubartoonni diinagdeen utubamuu qabu. Misooma nageenya guddinaa fi jijjiirama dubartiin keessa hin jirre galmaan ga'uun baankiin siinqee bu'uurumarraa rakkoo diinagdee dubartootaa furuu irratti kan xiyyeeffatee fi liqiilee garaagaraa karaa salphaa ta'een dubartootaaf kennuun tajaajilaa kan ture ta'uu ibsuun ammas dubartoonni keenya xiyyeeffannaa olaanaa aadaa qusannaa fooyyessuun diinagdeen of utubuu qabu jechuun kan dhaaman itti gaafatamtuu dhimma dubartiif daa'immanii Naffadis kabajamoo Aadde Saadaa Mahammadi. Aadde Saadaa Mahammad itti dabaluun galma badhaadhinaa yaadame bira ga'uuf carraaqqiin dubartiin biyya kana keessatti qabdu olaanaa ta'uu ibsuun of bira dabranii akka aadaa Oromootti daa'imni yeroo dhalatu handhuuraa jechuun daa'immaniif maatii daa'immanii yookaan firoottan daa'immanii irraa daa'immaniif kan kennamu kennaan akka jiru ibsuun abdii daa'immanii fuuldura isaanii jiru tilmaamuun daa'immaniif haalli qusannaa baankiin siiqeetti qophaa'ee waan jiruuf dubartoonni daa'imman isaaniif maqaa kanaan akka qusatan dubartoota maricha irratti argamaniif ibsaniiru. Barbaadan akka rakkanne arra wamati qoqaburraa yoo asii qusatan boru kaanii fayyadamuu dandeenyu. Kanaafuu dubartoota keenya qofa osoo hin taane daa'immaniif illee qusachuu qabnaadha. Aadaan qusannoo kun nu bira gabbachuu qaba. Yeroo ammaatti diinagdeen cimaa dhufuu dubartoonni miliyoonaan qusatanii jiran jiru. Kanaaf aadaa qusannaa isaanii fooyyessuun kan qaban irraa garaa hidhatanii kan qusatan malee irraa waan dangaleef miti jechuun haala qusannaa fi milkaa'ina irratti maricha irratti argamuun yaada kan kennan itti gaafatamaa ijaarsa paartii Naffadis kabajamoo obbo Gaashaw Zallaqaati. Har'a warri miliyoona sochoosu dubartoota waan takka harkaan qabu dhiirtee hojjechuu galchuu irraa qeebaluu qusachuu kasaate jechuudha. Namni gari qusannaan tirfii waan raaftetti fakkaata. Qusannaan afaan fi irraa muranii qusachuu jechuudha malee qusannaan tirfii hafa addunyaa irra hin jiru. Maalli namarraa dhangalee hafee waan narraa hafee kana bootaan fuudhuu diddeebi'anii geessanii jiru. Maallaquma qabdu irraa garaa hidhattee qusachuu jechuudha. Qusannaa jechuudha. Akkasi kirabbiin jaalatus akka mootummaan jaalatu akkasi. Akka biyyaatti rakkoon tokko kan namtolchees ta'e kan uumamaa kan nageenyaas ta'e kan diinagdee yookaan uumamu ta'e dursa carraa miidhamuu kan qaban daa'immanii fi dubartoota yoo ta'u rakkoolee diinagdeen miidhamuunis yoo jiraate innuma. Kanaaf mootummaan baankii maqaa keenyaan nuuf moggaaseen haala nuuf mijeessee akka sabaatti dubartiin diinagdeen of utubuun jijjiiramaa fi guddina biyyaa keessatti qooda qabnu bu'uura irraa hubachuun akka qusannuuf hubannoo nuuf kenne nu mariisisuun rakkoo dhiibbaa mirga dubartii irra jiru jalaa bilisa nu baasee gaggeessummaa biyyaa fi hooggansa biyyaa keessatti qooda akka fudhannu taasisuu isaaf mootummaa keenyaaf galataatu maleen kan jedhan dubartoota marii kanarratti qooda fudhatanidha. Waan gaarii harkanneeti akka waan haarii amma dhalatetti amma dhalanne amma ifgare
waan gaariin nu dhufe. Ta duri irra kunne galaanne haa utuu hin jenne. Duraanuu nurraa ture hin qaba nurraa ture. Mootummaan keenya jalqaba lafa qabachuu irratti waldee seenee baankii teenya nuu kumsee nuu cimsee ija sana nu banachiisee bakka tanaan nu gahe. Anta miidiyaan beeneewu waan kana niin beeka namni hundi babal'inaan namni hin beekne tokko hin jiru. Namni kanyoon ittiin himate sittiin ni beeka. Kana osoo beeknuu jechuudha. Tan hin beekne irra waliifnee wal shakkisiisuu hin qabu. Ammoo siiqqee inni akkanatti waa'ee siiqqee irraa haasamu akka biyya biraatti dhageenya ni agarra. Aaree nuti akka fatiitti akka nama dhaleetti gammachuu guddaa nu dhagahame ganama kana. Kanaaf nuti fageenya irra waan jirruuf nama sagal qofaan dhufne qarshii 1800 buufane 200 nu hangi kun jechuudha. Kan ugatafe immoo hanqana caalaa guyyaa lama keessatti usa xalayaa tana akka dhufanii eebbatanii godhanii jaarraa inneetti gammachuu guddaan tattaa'u jirra. Galatoomaadhaa fayyaa dayaadhaa akkama rabbiin galmaan nu haga'u waanjuun qaba. Alhamdulillah dubartiin asirra teessee akkana nu bulchitee duratti nuti maallaqa saamamaa turre. Maallaqa qarshii firra kaa'uudhii si'ee akka obboleettiin xiyya baantu dachi jalatti awwaalamaatti tortoraa ture. Arraan tana qarshii 10 yoo qabaatte hurni sanaa bankii sii taa'uu iyyee bankii eenyu sanuu bankii dubartoota se'aa bankii haadha siiqqee jee adda ba'ee jira jechuudha. Mootummaan haa galatoomu yoo rafu jiraattanii sirrii baakaa haadhaan nuun jeeti xiqqoo qabdan guddifadhaan nuun jee jira. Haa yoo rabbi jee hanqa guddannee if dandeenya jennee mootummaa keenyaa galata galchinu dhugatti mootummaa ni galatoonfanna haa galatoomuu jechuun barbaada. Hooggansi jijjiiramaa dhiyeenyatti milkaa'ina jijjiiramaa sadarkaa aanaatti eegalee tumsuuf jijjiirraadhaan aanaa ollaarraa dhufan maricha kanarratti argamuun of beeksisuun dubartoota aanichaa waliin sirni wal barumsaa erga taasifame booda maricharratti carraa kanaan ergaa dubartoota maricharratti argamaniif dhaamaniiru. Waan ol ka'anii fudhatan jechuun mammaaksa Oromoon jecha gabaabaa yaada bal'aa qabu fayyadamu kana fayyadamuun haasaa isaanii kan jalqaban dubartoonni keenya qusannaa irratti cimuu qabu jechuun of barsiisuun haasaa isaanii kan jalqaban kabajamoo obbo Abdii Mahammad itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa aanaa Fadisii. Abdii Mahammadiin jaama itti gaafatamaa paartii aanaa Fadisii. Waan ol kaayatan ol kaanii fudhatan jettee Oromoon gizee mammaaktu. Ol kaayachuun samman dubbee kaayyachuudha. Gabbaatee murattee ol fidu. Mashilobbaa magaalaadhaa bituuf dhufuun isirra jiraatu. Maallaqa baaftanii qeetee isinirraa murattanii urgeeffachuu isinirra jiraatu waan ta'eef. Kanaaf jijjiirama ammaan tana qabanne kana paartiin badhaadhinaa tokkoon qonnaan bulaa fi dubartoota keenya kiishee isaa keessa badhaadhina hunda galeessa uumuuf mirkaneessuudha kaayyoon guddaan. Baankiin Siinqee baankii keenya. Baankiin kun tajaajila olaanaa hundaa olitti dubartootaaf xiyyeeffannaa kennuun diinagdeen dubartii ijaaruun dorgomaa taatee jijjiirama biyyaa keessatti qooda olaanaa akka fudhattuuf ofitti amanamummaa dubartootaa akka cimuuf galma badhaadhina yaadame bira galmaan ga'uuf sadarkaa dhuunfaattis ta'e akka biyyaatti qooda olaanaa irraa eegama waan ta'eef baankiin Siinqee kan dubartii ta'u baruun amanuu fi itti qusachuu qabdu jechuun xumura marichaa irratti argamu maricha kan goolaban bulchaan bulchiinsa aanaa Fadis kabajamoo aadde Soozit Mahammadiin. Baankiin kun akkanumatti kan taa'ee miti. Baankii yoo rakkatte rakkoo kasi furu jechuudha. Dubartii gurmeessee dargaggoo gurmeessee liqii kannaaf jechuudha. Siin kannaa obboleessi kakaatti wajjin dhalatte barsi shakkaa bar siin kannu mootummaan garuu baankiin Siinqeedha. Ka obboleessi kee siin kanne sii kannaa jechuudha si amanee sii kanna jechuudha. Kanaaf amantaa guutuu qabaachuu qabna. Amantaa keenya guutuu irra kaayachuu qabna. Baankiin kun tokkoffaa irratti keenya yoo itti amanne waan akka rakkoon qabachuudha. Waltajjii kanaaf xiyyeeffannaa kan nutanii ulfaadhaa galatoomaa keenyaan xumurree jirra galatoomaa jechuun barbaada.